Ashamaa daawwattootaa fi hordoftoota kee lidiituu bakka jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin hanga qabu isiniin jecha kee lidiituu bar viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadee dhiyaadheen jira. Viidiyichi akkuma argaa jirtan jechaadha. Rifeensa bobaa keenya akkamitti haala salphaa ta'een ofirraa dhukkuba tokkoon hin dhukkubne jechaadha. Akkamitti haala salphaadhaan ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhudha. Viidiyoo kana isiniif qabadee dhiyaadheen jira. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na hordofaa, like, share, subscribe gochuudhaan wajjin turaan affeerra kennaa gabanumaan gama viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa. Bidella fedadi baburatti daaksifame ittoo foona caalu ndeessatiin godhame. Nama isin agarsiisu jechaadha. Akkamitti dhukkubbii tokko malee rifeensa qaama keenyarraa haala salphaa ta'een osoo ofirraa hin haadiin jechaadha. Haala salphaa ta'een akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeettan kan isin agarsiisu ta'a. Asumaan na hordofaa jechaadha. Vaaziliinii ni qopheeffattanii vaaziliina jechaadha. Vaaziliina namni vaaziliina hin beekne jiru jechaadha. Vaaziliina itti aansitanii sahanaa ni qopheeffattanii sahanaadha jechaadha. Kuni sahanaadha. Itti aansuudhaan ashaboo ni qopheeffattanii jechaadha. Ashaboodha jechaadha. Ashaboo hin jiru ashaboodha. Soogidda jechaadha. Kana sadiin hogguu waliin maktanii geessitan kuni hun sadiin walitti makamee jechaadha. Haala salphaa ta'een rifeensa qaama keenyarraa bifa salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti ofirraa balleessuu kan dandeenyu ta'a jechaadha. Egaa akkaataa itti dalagamu isin agarsiisa jechaadha. Amma jalqaba irratti soogidda ni fudhanna jechaadha. Ashaboodha. Ashaboo hin guddistan jechaadha. Ashaboo hin beekne jiru ashaboodha. Ashaboo hedduun guddistanii jechuudha. Wanni hedduu wanni qaama namaarraa wanni inni nama miidhus hin jiru jechaadha. Ashaboodha. Ashaboo jalqaba irratti as jechaadha. Ashaboodha. Ashabootti aansifamee bishaan maankaa sadiitti godhama. Maankaa sadiitti godhama jechaadha. Bishaan maankaa sadii eegatti godhamee booda harmamma argaa jirtan kanaan jechaadha. Sirriitti waliin dhahama jechaadha. Sirriitti waliin dhahama maankaan harmamma argaa jirtan kanaan jechaadha. Sirriitti bishaan waliin dhahama. Soogidda kanaa fi ashaboo kanaa fi bishaan egaa kan ittiin dhahamu booda itti deemsanii itti aansitanii jechaadha. Vaaziliina ni fiddanu. Vaaziliina qopheessitan jechaadha. Vaaziliina jechaadha. Vaaziliina jechaadha. Bifa kanaan haala kana jechaadha. Vaaziliina itti dabaltanii jechaadha. Kana sirriitti waliin dhohitanii vaaziliina vaaziliina sirriitti haala kanaan waliin gootanii booda jechaadha. Vaaziliinni sirriitti waliin dhahameetii jira. Qaama keessan irratti jechaadha. Haala naannoo rifeensitti argamu irratti jalqabee dhiqamee booda jechaadha. Naannoo qaama keessan irratti jechaadha. Qaama keessan irratti bifa kanaan sirriitti ni argama jechaadha. Vaaziliinni bifa amma argaa jirtan kanaan jechaadha. Bifa kanaan haala kanaan qaama naannoo rifeensi irratti argamu irratti jechaadha. Haala kanaan
sirriitti ni dibamaa jechaadha. Haala margaa jirtan kanaani haala margaa jirtan kanaan jechaadha sirriitti dibamaa irratti akka eega irratti dibamee booda jechaadha daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 akkas eega ofirra tursiistanii booda haala kanaan eega dibamee booda jechaadha. Haala kanaan eega dibamee daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 akkas ofirra tursiistan jechaadha. Eega ofirra tursiistanii booda hin dhiidhu ofirra qaama keenya bakka amma dibne kanarra jechaadha naannoo rifeensitti argamu sana eegatti dibne booda haala kanaan eegasi ammoo hin dhiidhu jechaadha. Osoo ofirraa hin dhiqin dura wanta kiyya haaluma masin agarsiisaa jiru kanaan jechaadha. Jalqaba haaluma margaa jirtan kanaan sirriitti akkanatti dibamee booda sirriitti neeshitan jechaadha. Sirriitti qaqqabdaniitti sukkuumtanii tiriidan jechaadha. Sirriitti tiriidanii akkasitti tiriidanii booda daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 akkas ofirra tursiistan jechaadha. Egaa kanatti ofirra tursiistanii sana booda egaa kana isin irra ture booda meeshaa qulqullina qabuun jechaadha osoo ofirraa hin dhiqin faayina waan akkasiitiin jechaadha bifa kanaan jechaadha. Sirriitti akkanatti bifa kanaan irraa massaamaa irraa hayxanii jechaadha. Bifa kanaan irraa hayxanii jechaadha. Egaa kanatti irraa haqame inni yeroo akkanatti ofirraa hayxan kana jechaadha daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 booda jechaadha. Ogguu egaa kanatti eeganni irra ture booda jechaadha hayxan jechaadha. Ogguu isin irraa hayxan jechaadha. Akkanatti ogguu isin irraa hayxanu rifeensi keessan jechaadha direct walumaan irraa ka'aa jechaadha. Rifeensi keessan haala salphaa ta'een jechaadha irraa ka'aa jechaadha. Egaa viidiyoon kiyya har'aa kan fakkaata jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gama YouTube kennaa dhufaa jirtan subscribe gochuudhaan warroonni maatii kiyya duraan taatan jechaadha like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jecha. Viidiyoo kiyya kanumaan xumuraa oraa bulaa.